Hordoftoota Oromoo Intarneetii akka nagaa keessan jirtu ani nagaa kun jira. Har'as akkamiin Ingiliffaa ilaallaa galmatti hordofaa. English for Ethiopia. English for Ethiopia. I would like to buy some vegetables. Kudura muraasa bituun barbaada. I would like to buy some oranges. Burtukaana muraasa bituun barbaade. I would like to have some mangoes. Mango muraasa bituun barbaade. I would like to have some mangoes. Mango muraasa bituun barbaade. I would like to buy some oranges. Burtukaana muraasa bituun barbaade. Could I have a kilo of oranges? Burtukaana kilo tokko argachuu danda'a. Do you have any pint of apple? Ananaasii qabdu? I need a kilo of orange. Burtukaana kilo tokko barbaada. I need a kilo of oranges. Burtukaana kilo tokko barbaada. Could I have a kilo of oranges? Give me a kilo of oranges. Burtukaana kilo tokko naa kenni. How much are the bananas? Gatiin muuzii meeqa? How much is a kilo of oranges? Burtukaanni kiloon meeqa? How much is a kilo of oranges? Burtukaanni kiloon meeqa? How much are the bananas? Gatiin muuzii tokko meeqa? Do you have a kilo of potatoes? Do you have a kilo of potatoes? Timaatima kilo tokko qabdu? I want a kilo of tomatoes. Timaatima kilo tokko barbaade. What is the price of bananas? Gatiin muuzii meeqa? What is the price of bananas? Gatiin muuzii meeqa? Do you have a kilo of potato? Timaatima kilo tokko qabdu? Oromoo Computer School subscribe, like, share gochuun hordofaa. Galatoomaa.